Gurra kee as qabii obsaan dhageeffadhuu dhugaan sitti himaa soorachuun giddiidha asfeezaa guddiidha jiraachuun ni cimaa kutaa qaxxam jettee maasaa keessa yaatee hanga suuraa kaatu dhaabe si gaha saajin kootu gara mana lafa jalaatti geessi. Oh no! Hayyee baga nagaan gara joojoo shan dhufte mee kaayyoon dorgommii kanaa maal akka ta'e hubattee jirta? Eeyyeen namoota dandeettii garaagaraa qaban dorgomsistanii badhaasuu akkasumas sappoorti gootanii gara fuulduraa oofuudha. Oh no! Hayyee baay'ee gaariidha. Kaayyoo isaallee hubattee jirta. Mee maal qabattee dhufte re'aate? Anillee waan baay'ee danda'a. Waan akka sirbaa, faaruu loonii, baajoo, hibboo fi tapha ijoollee fa'a garuu har'aaf walaloo qabadhee dhufe. Tole kaa mee itti fufii walaloo ta'e nu dhageessisi. Tole. Walaloo walaleessaa gurra naaf liqeessaa gaafa fixee bahu isiniif deebisa. Please stop. Dhaabbanni keenya warra mo'ataniif badhaasa kenna malee liqii hin kennu. Liqii yoo barbaadde wal qodeemuu dandeessa. Har'aaf milkoofne yeroo biroo deebi'ii kootu tankasisa. Oh no! Ay hayyaa saahiba kiyya maaf akkana badde naguma jirtaa ofii. Nagaa kooti galata rabbii atis ni baddee bar hin mul'attu. Dhagahuma alhamdulillah shuglima jireenyaa kanatu taa'ichaa dhaabbii nu dhoorge bar. Baga gammaddimmoo saahibii fuudhuu keessa dhagahee jira atichi dhageenya waan hubattus. Aamiin galatoomi obboleessa kiyya. Dhiifama guddaa ergaa kiyyatu dogoggoraan sadaqabuu dhabe. Hayyee rakkoo hin qabu anis naannawa kana hin turre abshir hangam turte silaa erga fuute. Amma baatii jaha guutuuf deemaa bar yeroonni fiigaami. Ajaa'iba baay'ee turtan garuu yoom walii kuuf karoorfattarree. Oh no! Yaa gurbaa murtuu maal jechuu barbaaddeeti? Stupid walii kuu maaltu fide fikiris ka maqaabir yoo jedhan nageenyaati. Inni durkaa biroo hin gowwoomin yeroo ammaa fikiris ka maqaabir osoo hin taane fikiriin mallaqaa fi birrii. Yeroo ammaa kana dubartoota biratti fikiriin mallaqaa fi birrii ta'ee jira. Yoo mallaqa dhabde fikiriin siif hin kafalu mana kiraa. Biyya Arabaa deemee hojjetadhu isheen haa deemtu gara firaa. Maal taate akka dhufte balleessaa kee ni beekta? Lakki inspektar an balleessaan kiyya takka illee naaf hin galle. Tole eessarraa qabamtee dhufte? Qabaleen dargaggootaaf dorgommii sirbaa takka qopheessitee turte. Anis gootii keenya bakka bu'ee hirmaachuuf dhaqe. Sana booda maaltu uumame ree? Yommuu an sirbuuf isteejii koree walaloo bo'oo afur dubbise kanuma kaballaa maddee koodiingessu arge. Isa booda kaawaan uumame hin beeku gaggabeen uffannaalee ture yoo dammaqu asumatti uffarte. Mee walaloon sirba kee maal jedhe silaa? Daldaltoota dharaa argaa gadi dhiiftee meeti gabaan nagaate nuuf hawwitee tasgabbiin gabaa kee tasa nuuf hin gallee gateen zayitiidhaa gaara jiran mallee. Gurra kee as qabii obsaan dhageeffadhuu dhugaan sitti himaa soorachuun giddiidha asfeezaa guddiidha jiraachuun ni cimaa kutaa qaxxam jettee maasaa keessa yaatee hanga suuraa kaatu gabaa tasgabbeessaa kaameraa gurguraa namni footoo nyaatu. Oh no! Kanuma gaafa jedheen xumuruu na caccabsanii duqeetii na godhanii asitti na darbatan. Dhaabe si gaha saajin kootu gara mana lafa jalaatti geessi duubni isaa haa qoratamu.